Reference angle. The reference angle of any angle always lie between 0 degree and 90 degree. Egaa reference anglein angilii kamiyyuu jechuudha. Referensiin isaa 0 fi 90 gidduutti kan inni argamu. Reference anglein angilii kamiyyuu kan inni argamu 0 fi 90 degree gidduutti kan inni argamu jechuudha. Kun akkuma argitan figarii 4.2 to 1 irratti jechuudha. 4.21 irratti akkuma argitan inni kun reference angle jennaan jechuudha. 0 fi 90 gidduutti kan isaan argaman. 30 ta'uu danda'u reference angle. Reference angle yeroo jennu akkasiin barreessina. Kun ishii kana barreessina. Theta barreessineet asitti theta barreessine jalashitti r barreessine jechuudha. Isheen kun mallattoo reference angleeti. Reference anglein angilii kamiyyuu jechuudha. 0 fi 90 gidduutti kan inni argamu. It is angle between the terminal side of the angle and the x-axis. Egaa innis angle jechuudha. Eenyu gidduutti kan inni argamu terminal side fi angle x-axis gidduutti kan inni argamu jechuudha. Kun akkuma argitan reference angle asirraa yeroo ilaaltan terminal side ishii kami ishii tana. Terminal side yeroo inni ishii kanadha. X-axis immoo isa kanadha. Kun akkuma argitan yeroo mara x-axis fi horizontal isa jennu kan jechuudha. Horizontal line fi eenyu gidduutti kan inni argamu terminal side kana gidduutti kan inni argamu eenyu reference angle jechuudha. Reference angle kamimmoo maal jenneerra 0 dha haga 90 gidduutti kan isaan argaman. The reference angle depend on the quadrant terminal side. Egaa eenyu irratti kan inni depend ta'u reference angle eenyu irratti kan inni depend ta'u quadrant terminal side irratti jechuudha. Quadrant terminal side kana jechuun quadrant gaafa jennu gaa asirratti fakkeenyaaf as keessatti yoo argama ta'e fakkeenyaaf terminal side inni as ture kun 25 degree kun jechuudha. Osoo 120 ta'e degree jechuudha. Degree otoo 120 ta'e naannoo kana dhufa miti. 120 ta'e quadrantii lammaffaa keessatti kan inni uumamu jechuudha. Terminal side eessa ta'a otoo 120 degree ta'e naannoo kana ta'a. Kana jechuun 120 degree jechuun asitti naannoo kana ta'a. Kana jechuun quadrantii lammaffaa keessatti kan inni uumamu terminal side. Kanaafuu quadrantii kana irratti gaan hundaa'u quadrantii tokkoffaa moo lammaffaa sadaffaa arfaffaa keessa jira kan jedhu irratti reference anglein kan nuti ilaalu jechuudha. Garuu quadrantii tokkoffaa keessas haa ta'u lammaffaa keessas haa ta'u sadaffaa keessas haa ta'u angilichi jechuudha. Arfaffaa keessas haa ta'u reference anglein isaa yeroo kamillee maal ta'a 0 fi 90 gidduutti argama jechuudha. 0 fi 90 gidduutti kan inni argamu. Reference anglein akkamitti akka quadrant terminal side irratti akka depend ta'an ittiin tahaa agarsiisu. Kun akkuma asirratti argitan quadrantii tokkoffaa keessatti reference angle gaafa barbaannu matuma isaa keenya yoo 25 ta'e 25 keenya 25 degree keenya yoo 30 ta'e 30 degree keenya yoo 60 ta'e 60 degree keenya kan quadrantii meeqaffaa keessatti tokkoffaa keessatti. Lammaffaa keessatti immoo akkamiin barbaanna reference angle jechuudha. Reference angle akkamiin barbaanna 180 degree hir'isuun angle isa nuu kenname sana. Fakkeenyaaf osoo 120 nuu kenname quadrantii lammaffaa keessatti argamamti. Reference angle isaa yeroo barbaannu reference angle 120 yeroo barbaannu quadrantii lammaffaa keessatti argama. Yeroo kana maal goona 180 hir'isuu 120
digirii goona. Sana booda meeqa arganna jechuudha? 60 digirii arganna. 60 digirii. Kanaafuu reference angiliin maal ta'a? 60 digirii ta'a jechuudha. 60 digirii. Sadaffaa keessatti immoo kwadiraantii sadaffaa keessatti maal goona? Reference angilii yeroo barbaadnu immoo isa nuu kenname sana angilii isa nuu kenname sana reference angilii isa yeroo barbaadnu angilii isa nuu kenname sana hir'isuu 180 digirii jenna. Isa lammaffaa keessatti maal jennee 180 digirii irraa angilii isa nuu kenname sana kwadiraantii sadaffaa keessatti immoo maal goona? Reference angilii yeroo barbaadnu isa sadaffaa keessatti immoo reference angilii isa yeroo barbaadnu angilii isa nuu kenname sana hir'isuu 180 jechuudhaan reference angilii isa barbaannaa jechuudha. Reference angilii isa arfaffaa keessatti immoo kwadiraantii arfaffaa keessatti akkuma argitan kana jechuun yoo 270 haga 360 gidduu ta'e reference angilii isaa yeroo barbaadnu maal goona? Ishii kana fayyadamna. Kwadiraantii arfaffaa ishii jettu kana jechuudha. Inni immoo maal goona? 360 hir'isuu angilii isa nuu kenname sana. Kana jechuun asitti isa sadaffaa kana yeroo ilaallu 180 digirii yoo darbe jechuudha. Asii kaasee haga 270 gidduu jira yoo ta'e angiliin nuu kenname sun 180 fi 270 gidduu jira yoo ta'e angiliin nuu kenname sun kwadiraantii isa sadaffaa kana fayyadamna. Inni immoo maal jedhaa? Angilii isa nuu kenname sana hir'isuu meeqaati? 280 digirii. Asitti immoo 270 haga 360 gidduu jira yoo ta'e angiliin nuu kenname sun jechuudha. Reference angilii isaa yeroo barbaadnu 270 fi 360 gidduu jiru yoo ta'e isa kan fayyadamna jechuudha. Kwadiraantii isa lammaffaa kana fayyadamna. Reference angilii isaa barbaaduuf jechuudha. Reference angilii isaa barbaaduuf kana kan nuti fayyadamu. Tokkoffaa irratti isa kana fayyadamna. Lammaffaa irratti kana fayyadamna. Sadaffaa irratti kwadiraantii sadaffaa kana, arfaffaan kana reference angilii isaa barbaaduuf kunoo foormulaa isaa isaan kanadha jechuudha. Reference angilii isaa yeroo barbaaddan. The step to find the reference angle of an angle depend on the quadrant of the terminal side. Egaa steppiin asirratti arginu kun steppii sadan kun jechuudha. Steppii reference angilii quadrant of terminal side irratti depend ta'an karaa ittiin barbaannudha jechuudha steppiin sadan kun. We first determine its coterminal angle which lie between 0 degree and 360 degree. Angilii isaa akkana gidduu kan jiranidha. 0 fi 360 gidduu kan jiran. Maali akka nuti determine goonu gamma jalqaba irratti jechuudha. It is coterminal angle. Coterminal angle gaafa jennu terminal angle isaa tokko kan ta'e jechuudha. Terminal angle isaa the same kan ta'e maal jennaani? Coterminal angle jennaani jechuudha. Kanaafuu jalqaba determine goon coterminal angle isaa jechuudha. We then see the quadrant of the coterminal angle. Sana booda maali kan nuti ilaalu? Quadrantii kan isa kam ilaala? Coterminal angle sana ilaala jechuudha. Coterminal angle sana ilaala. Coterminal angle jechuun maal jechuudha? Terminal side isaa kan wal fakkaatu jechuudha. Terminal side isaa kan wal fakkaatu. If the terminal side is in the first quadrant, egaa terminal side isaa first quadrant yoo ta'e, then the reference angle is the same as our given angle. Akkuma dura isiniin jedha reference angle yeroo barbaadnu first quadrant yoo ta'e
isuma nuu kennaman sun ta'a jechuudha. Aangilii isuma nuu kenname sun ta'a. Fakkeenyaaf 25 yoo ta'e 25 ta'a. 20 yoo ta'e 20 ta'a. 25 yoo ta'e 25 ta'a. 25 digirii ta'a. We then see the quadrant of the quaternion angle. Sana booda immoo maal ilaala? Quadrantii quaternion angle ilaala. Quaternion angle yeroon isiniin jedhu terminal side isaa tokko kan ta'e, terminal side isaa the same kan ta'e maal jennaani? Quaternion angle jennaan jechuudha. Maal ilaala jechuudha? Quadrantii meeqaffaa keessatti akka argamu quaternion angle sun ilaalaa jechuudha. If the terminal side is in the first quadrant jechuun 0 dhaa hanga 90, then the reference angle is the same as our given angle. First angle keessatti akkuma dura isiniin jedhe reference angle yeroo barbaannu first angle keessatti first quadrant keessatti first angle tontaan first quadrant keessatti reference angle yeroo barbaannu isuma nuu kenname sun ta'a jechuudha. Kana jechuun 25 yoo ta'e 25 ta'a. Maaliif first quadrant keessatti argama. Eenyutu 25 digrii jechuudha. 20 soo ta'e 20 digrii soo ta'e 20 30 soo ta'e 60 soo ta'e jechuudha. 60 mataa isaa deebifnee keenya jechuudha. Reference angle yeroo barbaannu. For example, it is given angle is 25 degree. Then its reference angle is also 25 as shown in figure 4.21. Asirratti reference angle 25 yeroo ilaaltan kunoo akka argitan 25 digriin first quadrant keessatti waan argamuuf matuma isaa deebisnee arganna jechuudha. It is the terminal side in the second quadrant. Second quadrant immoo 90 kaasee haga 180 miti. Kana jechuun iddoo kamitti argama? Kunoo first second quadrant kana keessatti argama. Second quadrant ennaan jechuudha. Second quadrant keessatti inni argamu maal goona jechuudha? Reference angle isaa argachuuf maal goona? 180 irraati angle nuu kenname sun jechuudha. Angle nuu kenname sana. Kanaan reference angle barbaanna jechuudha. Reference angle wal qixa 180 irraa degree nuu kenname sana. Akkuma dura isinitti hime jechuudha. For example, if the given angle is 100 yoo ta'e inni nuu kenname jechuudha. Reference angle isaa yeroo barbaannu 180 degree hir'isu degree nuu kenname meeqa? 100 meeqa arganna? 80 ta'a jechuudha reference angle keenya. Egaa reference angle yeroo kamiyyuu 0 dhaa haga 90 gidduudha kan inni ta'uu danda'u. Angle kan kamiyyuu haa ta'u. Kan inni uumamu eenyu fi eenyu gidduuttidha? Terminal side fi x axis gidduuttidha. X axis yeroo jennu horizontal ishii kanadha. Horizontal kanaa fi kam gidduutti uumamu? Terminal side dha. Terminal side asiinis ta'uu danda'a. Asiinis ta'uu danda'a. Y axis fi terminal side gidduutti uumamuu hin danda'u. Maalidha? X axis fi terminal side qofa gidduutti kan inni uumamu. Kana yeroo jedhu asirratti yeroo ilaaltan yeroo osoo first keessa ilaalle first quadrant keessatti osoo ilaalle as gidduutti x fi maal gidduutti uumama? Terminal side isa kanadha jechuudha. Kunoo isa kanadha. Terminal side gidduutti uumama. Osoo arfaffaa keessa ta'e arfaffaa ta'e immoo kunoo akkasitti kan isin keessan jechuudha. X axis fi terminal side gidduutti. Asiinis yoo ta'e x axis fi terminal side gidduutti. Lammaffaa keessa yoo ta'e quadrant lammaffaa keessa x axis fi y ta'uu hin danda'u jechuudha. Tasumallee terminal side yeroo barbaadan y isa kana y fi y axis fi terminal side gidduutti ta'uu hin danda'u. X axis fi terminal side gidduutti kan inni uumamu reference angle jechuudha. If the terminal side is in the third quadrant,
sardi quadrant jechuun immoo 180 hanga 270ti. Then the reference angle is reference angle immoo is a given angle minus 180 degree. Kana jechuun reference angle yeroo barbaannu first sardi quadrant keessatti jechuudha. Sardi quadrant keessatti maal goona isa nuu kenname angle isa nuu kenname hir'isu 180 degree jenna jechuudha. Isa lammaffaa keessatti maal jenne 180 irraati angle isa nuu kennamedha. Garuu sardi quadrant keessatti immoo angle isa nuu kenname irraa 180 degree ta'a jechuudha. Garaagarummaa isaa kana irraa ilaala. First second quadrant yeroo ta'u isa kana ta'a. 180 irraa degree isa nuu kenname ta'a. Sardi quadrant yeroo ta'u immoo angle isa nuu kenname hir'isu 180 ta'a. For example, if the given angle is 215 yoo ta'e inni nuu kenname jechuudha. Angle reference angle isaa yeroo barbaannu angle isa nuu kenname irraa 180 miti dhagaa sardi quadrant keessatti. Kanaafuu 215 degree hir'isuu 180 degree ta'a. Kanaafuu meeqa ta'a? 35 degree ta'a jechuudha. Maaltu reference angle isaa? Kun akkuma asirratti argitan bifa kanaatiin kan isin draw gochuu dandeessan jechuudha. If the terminal side is in the fourth quadrant jechuun immoo 270 hanga 360ti. Reference angle isaa yeroo barbaadnu immoo isa maal goona 360 hir'isuu angle isa nuu kenname sanaa ta'a. For example, if the given angle is 330, then it is reference angle is maal ta'a? 360 irraa 330 yeroo raftan meeqa argattu? 30 argattu jechuudha. Kun reference anglein asitti 30 ta'a. Egaa asitti x axis fi terminal side gidduutti uumame. Maaltu terminal side gidduutti kan uumame reference anglein jechuudha. Reference angle yeroo kamiyyuu terminal side fi x axis gidduutti kan inni uumamu. Example 1 yeroo laallu find the reference angle of for the angles. Reference angle yeroo barbaannu gaa kuni angle ishiin kun 129 degree dha. Quadrantii meeqaffaa keessatti argama? Quadrantii lammaffaa keessatti argama. Quadrantii lammaffaa keessatti yeroo argamu maal goona? 180 degree angle nuu kenname sana. Angle nuu kenname immoo eenyudha? Meeqadha? 129. Kanaafuu yeroo irraa nu meeqa arganna? 51 degree dha. Kanaafuu reference angle isaa 51 ta'a. Biirra kan jiru immoo 245 degree dha. Inni immoo degree quadrantii digriin kun quadrantii meeqaffaa keessatti argama? Quadrantii sadaffaa keessatti argama. Quadrantii sadaffaan immoo maal goona? Angle isa nuu kenname sana jechuudha. Reference angle yeroo barbaannu kana jechuun quadrantii sadaffaa keessatti jechuudha. Reference angle yeroo barbaannu angle nuu kenname sana hir'isu 180 ta'a. Kana jechuun akkuma asirratti argitan angle nuu kenname 245 dha. Hir'isu 180 meeqa arganna? 65 degree arganna. Itaan suudhaan immoo quadrantii arfaffaa keessatti argama. Innis eenyudha? 320 degree. Egaa reference angle yeroo barbaannu quadrantii arfaffaa keessatti maal goona? 360 degree hir'isu meeqaati? Angle isa nuu kenname sana. Angle nuu kenname sana immoo meeqadha? Asitti akkuma argitan 320. 360 irraa 320 yeroo irraa 40 degree arganna jechuudha. Nootiin immoo maal jedha? The value of trigonometric function of a given angle and the value of corresponding trigonometric function of the reference angle are the same in absolute value but they differ in sign. Maal jedha? Angle wayii nuu kennama. Angle isa nuu kenname sun trigonometric function isaa fi value trigonometric function angle nuu kenname sanaa fi
value'n trigonometric function kan reference angle tokkodha jedha. Maaliin in absolute value isaatiin jechuudha. Absolute value isaatiin tokkodha. Differ in sign kana jechuun inni tokko positive yoo ta'e inni tokko negative. Mee example kan haalaallu example kun meeqa nuu kenneeti jira 155 degree nuu kenneeti jira. Maal goona jalqaba 155 kun S keessatti kan inni argamu first quadrant dha moo third dha moo akkasumallee second dha moo kan jedhu ilaalla jechuudha. Meeqaffaa keessatti kan inni argamu second quadrant keessatti kan inni argamu jechuudha. Second quadrant keessatti erga argame reference angle isaa yeroo barbaadu kan fayyadamna 180 irraati angle nuu kenname sana hirrifna jechuudha. Angle nuu kenname sana immoo eenyudha 155 dha. 180 irraa 155 gaafa hirrifnu meeqa arganna 25 degree arganna. Kana jechuun reference angle arganne jechuudha. Reference angle arganneeti jira. Reference angle keenya 25 degree dha. Egaa degree nuu kenname eenyudha 155 degree dha. Trigonometric function angle 155 kanaafi reference angle kan trigonometric function kan reference angle kana wal qixadha jedha. Maaliin in absolute value jedha. In absolute value gati sirrii keessatti garuu immoo differ in sign jedha. Kana jechuun immoo saayiniidhaan immoo garagaradha. Inni tokko positive inni tokko negative. Akkuma kunoo asirratti argitan jechuudha. Koosiin 155 fi negative koosii 25 wal qixadha jedha. Taanii 155 fi negative taanii 25 wal qixadha jedha. Asitti immoo saayiniin 155 fi saayiniin 25 wal qixadha. Asitti gaa inni kun maal godhe? Inni kun positive, inni kunis positive. Asitti inni kun immoo positive, inni kun immoo negative. Asitti inni kun immoo positive, inni kun immoo negative. Maaliif asitti saayiniin akkasitti kaawwadhaa kana first quadrant dha. Kun second dha. Kun third quadrant dha. Kun immoo fourth quadrant dha. Fourth quadrant dha. First quadrant keessatti jechuudha. Amma 155 second quadrant keessatti argama miti. Second quadrant keessatti saayiniin yeroo kamiyyuu jechuudha. Saayiniin positive ta'a. Saayiniin positive ta'a. First quadrant keessatti immoo saayiniin kosaayiniin taanjentiin jechuudha positive madha. Positive ta'u. Second quadrant keessatti immoo saayinii qofatu positive dha. Third quadrant keessatti immoo eenyutu positive dha? Third quadrant keessatti immoo taaniitu positive dha. Taaniin positive dha. Taaniin positive ta'a. Fourth quadrant keessatti immoo eenyutu positive dha? Koosiitu positive dha. Amma gaa 155 second quadrant keessatti argama. Second quadrant keessatti eenyutu 155. Kanaafuu inni kun positive haa ta'u malee yeroo akkasitti barreessinu koosii 155 positive haa ta'u malee valuun isaa maal nuu kenna? Negative nuu kenna. Asitti gaa negatiivaan kanaaf saayinii asitti negative koosii 25 fa'a negative fayyadamuudhaan kan nuti keenya jechuudha. Osoo koosii as keessatti kan argamu jechuudha. Angilii yoo fudhattanii as keessatti kan argamu reference angilii isaa osoo barbaadanii jechuudha. As keessatti positive arganna jechuudha. Asitti saayinii maaliif positive ta'e? Second quadrant keessatti waan argamuuf jechuudha. 155 25 positive faana wal qixa ta'e jechuudha. Asitti koosiin 155 negative nuu kenna jechuudha. Second quadrant keessatti. Taaniinis akkas negative nuu kenna. Kanaafidha. Ifana jedhee yaada kan ifa isinii hin taane komentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Bifa short videotiin illee isiniif hojjedhee galaksuu waan danda'uuf komentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa jedha.